barbaaduni mola hunduni dandaya malikona rani rayo sarvame nimona shakin falmame sunu jala bani somu kabna kompatane mujabatuni mola hunduni dandaya malikona rani rayo sarvame nimona shakin falmame sunu jala bani somu kabna kompatane Yomile, Barnuma Tofila, Walale, Oromo Waltana Yomu, Birkisata Sansarpamu, Abambianuma Yomile, Barnuma Tofila, Walale. Galingalu Kamanagane, Orega Mastranan Bamne, Ulisumartin Bane. Sama sene a fomu de fane kane sabab sene udan dinero ron ina palma chirra keron wadakinya saron pani o sabab sene kane o walitane kane o walitane kane fomu de fane kadi fawikenya barnuti kadi fawikenya barnuti wala bumaronyati kadi fawikenya barnuti kadi fawikenya barnuti bilisumaromati kana falmana barnuti chinchina kayati falmana barnuti chinchina kayati wala buma bilisumaromati ayata udalole nukabdetu bilisummaa ummata Oromooti jecha nati bareedama guddaa gara kafalee bosona jirru yeroo bosona keessa teenyu kan nuti akkuma dargaggeessa biyya keessa jiru nuti silaafi keenya oofachuu wallaalle kana dargaggeessi biyya keessa hundi kana beekuu qabu namu jireenya gaarii jiraachuu wallaalle nuti laafi jireenya keessa namni arra itti jiru kana oofuunis itti beeka tokkuma isaanii jiraatu garuu isa dhiifne nuti haga xumuraa maayyuu lubbuutiin haannee jirra jechuudha. Dargaggeessa irraa haane jira jechuudha. Jireenya bashannanaa gaarii dhiisneeti sadarkaa kanatti jirra uummata keenyaaf wareegama kana kafaraa jira jechuudha. Kanaaf lubbuun tun ta'u uummata Oromooti warri biyya keessa jiranis yeroo bosona keessa akkasitti qorraa fi beelan dararamu jireenya akkasii wallaallee akka hin taane akka qabaate kana beekanii bilisummaa wareegama barbaadu kafalu bilisummaa fedhuunii fi lubbuu qusachuu of qusachuun bilisummaa barbaadu tokko miti waan dhaamsa kanaan dabarsuu barbaadu qabu xumuradheera. Ani dhaamsi dabarfachuun barbaadu inni tokkoffaan warreen deemtaa akkuma jaalli kiyya jalqaba achirraa tuqe warreen deemta isaaniif jecha of wantoo je'anii dhaabarraan fottoqanii olola dhaabarratti warreen oofan boru seenaan isaan gaafata waan ta'e otoo of qubsatan gaariidha. Keessumaan biyya alaa kan deddeemaniiti waa adda addaa reediyoorraanis waa miidiyaarraanis waan dhageenyu jira jechuudha. Abaa'oon uummata Oromootiif dhaabbate uummata Oromoo sammuu abaa'oo beeka jechuudha. Dhuunfaa fedhii isaaniif jecha nama takka nama lamaan wal ijaaranii nuti dhaaba jedhanii to'ata qusatan wayyi. Inni biraan ammoo uummanni Oromoo alaaf biyya keessa ala jiran woboo biraa dhaabbatuu qaba woboo gargaaruu qaba. Waa hundaanuu woboon amma wanti nuti rakkannu hin jiru jechuudha. Diina kana kuffisuuf wanti hundi qabeenya barbaada humna barbaada waan ta'eef qabeenya nu bira ta'uu qaban warri ala jiran keessumaayyuu hiree guddaa qabu jechuudha nu gargaaruuf qawwee nu bituu qabu kilaasha nu bituu qabu kanaan diina keenya kuffisuu dandeenya diina keenya lolachuu kan dandeenyu waa'ee innis akkuma nu waraanu nuti akka waan isa waraannu nu barbaada jechuudha. Kanaaf qabeenya nu bira ta'uu qabanii inni kaan jaalawwan kiyya dhaamsa guddaa